Bara 1640 Evangelistaa Torricelli akka qilleensi ulfaatu yookaan ulfinna akka qabu beeksise. Bara 1666 Isaac Newton gaafas ganna 23 yaada qorannoo harkisa lafaa akka jiru agarsiise. Ganna 20 booda Isaac Newton bara 1686 seera uumama sochii sadii dhiyeesse. Seerran sadii kunniin aerodynamics yookiin ammoo sochii qilleensaatiif qaamni tokko qilleensa keessatti sochiin isaa maal akka fakkaatu kan mul'isan turan. Seerri duraa wanni tokko dhiibbaan tokko yoo ittiin jiraanne bakka jiru sanitti akkuma jiru sanitti turaa kan jedhu ture. Seerri lammaffaa wanni tokko sochii ariitii yeroos dabalatee qaama walitti heddummaatanii humnaan qixa ta'an jedha. San jechuun humni qaama caalee argamu malee qaama san sochoosuu hin danda'u jechuudha. Seerri sadaffaa gocha maraaf gocha faallaa fi qixa ta'etu jira kan jedhu ture. Akkamitti seerri kun xayyaara irratti akka dalagee haa ilaallu. Seerri tokkoffaa xayyaarri kun akkanatti dhaabbatee wanni isa sochoosu eegan jiraanne akkanatti ture jechuudha. Seerri lammaffaa xayyaara kana sochoosuuf humna xayyaaricha kana caalu jiraachuu qaba jechuudha. Motorri humna qaama xayyaarichaa ol waan ta'eef jecha xayyaara kana sochoosuu danda'e jechuudha. Seerri sadaffaa fi kan nama maalalchiisu yookaan ajaa'ibu xayyaarri kun lafaa ol ka'uuf motora qofa osoo hin ta'in qilleensi illee isa barbaachisa. Amma qilleensa yoo bubbee fi obomboleettii ta'u yookiin ammoo dambalii bishaanii yoo uumu malee humna isaan agarra. Ammoo qilleensi ulfaataa fi waa baadhachuu danda'u isaatiif xayyaara kana baadhachuu danda'a. Xayyaarri kun akkanatti yoo fiigaa deemu kana aguma ariitii fi humna isaa humni qilleensaallee saniin qixxaawate. Qilleensa xayyaaricha wajjin walitti qixxaa deemu kana laaffisuuf gara gubbaatiin kolli xayyaarichaa akka waan mucucaatutti dalagama. Garri jalaa ammoo qilleensi ariitiin isaa ka gubbaa gadi waan ta'uuf jecha ulfinni xayyaarichaa qilleensa koraade suuta suudaan xayyaarichi qilleensa yaabbachuu danda'a jechuudha. Yoo xayyaarichi gabbu'uuf ta'u koola isaa gara duubaan jiru ol qaba. Qilleensinis jalaan miliqaa gubbaarratti ammoo ulfaataa deemaa xayyaarichaas gad dhiibaa deemee akka lafa ga'u godha.